Hordoftoota Diidaa Tiyuub akkam fayyaa jirtanii ani galan haa ga'u. Hordoftoota keenya isinilleen nageenya waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa ga'u jechaa ta'u har'a mata duree wayii qabadhee dhiyaadhee jira. Mata dureen kun waa'ee dhukkuba tiruu ilaalchiseeti. Namoonni akkuma beektan warreen adda addaa dhukkuba kanaan baay'ee rakkachaa jira waan ta'eef dhukkubni kun maali? Akkamiin nama qaba? Akkasumas immoo mallattoon dhukkubichaa maal fa'a? Akkamiin ofirraa ittisuu dandeenya kan jedhu irratti waliin haasofna. Sanaan duratti egaa daawwattoota keenya warreen haga ammaatti anaaf maatii hin taane jechuudha. Diidaa Tiyuub irratti subscribe, share, like gochaa ta'u akka na hordoftanin sin jedha. Egaa subscribe, share, like gochuun anaaf na gargaara waan ta'eef isin hunduu maatii naa ta'atu akka na hordoftanin sin jedha. Tolle kara mata duree keenyatti gaddeebinaa jechuudha. Dhukkubni tiruu yookaan immoo afaan meedikaalaan hepatitis kan jedhamu rakkoo fayyaa yogguu tiruun teenya sababa garaagaraatiin madoofte dallante kan dhufudha. Egaa akkuma beektan dhibeen kun dhibee dhukkuba tiruu kan jedhamu garuu doktoroonni adda addaa yookaan immoo afaan meedikaalaatiin hepatitis jedhama. Garuu hawaasa keenya keessatti dhukkuba simbiraa jedhamuun beekama. Hawaasa keenya keessatti dhukkuba simbiraa jedhamuun beekama akkuma beektan jechuudha. Sababni moggaasa maqaa kanaas akka namootni baay'ee jedhanitti dhukkubichi kan nama qabu yogguu simbirri halkanii fincaan namarratti fincooftee jedhanii waan amananiif jechuudha. Garuu karaa doktoraa yookaan immoo karaa meedikaalaatiin hepatitis jedhama. Hawaasa keessatti maal jedhama? Dhukkuba simbiraa jedhama jechuudha. Akkamiin nama qabaa kan jedhamu irratti immoo wanta adda addaa isinii tarreessuun yaala. Akkuma beektanii dhibeen kun kan nama qabu wanta lamaan nama qabaa. Inni tokkoffaa alkoolii baay'isanii dhuguudhaan nama qabuu danda'a. Inni lammaffaa vaayirasii tiruu irratti jechuudha. Tiruu irratti vaayiresoonni adda addaa ni qubatanii yeroo san dhibeen kun dhibeen tiruudhaa kara dhibee hepatitis jedhamutti jijjiiramaa jechuudha. Egaa inni baay'inaan garuu yeroo ammaa kana namoonni adda addaa kan ittiin rakkataa jiran baay'inaan alkoolii adda addaa dhuguudhaan ispeeshaalii namoonni baadiyyaa jechuudha. Dhibee kanaan baay'inaan qabamanii baay'inaan du'aa jiranii. Namoonni keenyan akkuma beektan araqee adda addaa dhugaatoo akkasumas immoo tiruun keenya akkasumas immoo kaleen keenyallee miidhaa irratti uumamaa jira. Kanaafuu dhibeen kun baay'inaan waan nama qabaa jiruuf nu hunduu kanarraa of ittisuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo mallattoon dhukkubicha kanaa maalidha kan jedhamu irratti yoo barbaadan jechuudha. Mallattoon dhukkubicha kanaa inni tokkoffaa halluun ijaa fi gogaan keenya jechuudha kara keellootti ni jijjiirama. Kara keellootti jijjiirama yookiin immoo kara bicaatti ni jijjiirama. Inni biraa immoo inni biraa fincaan bifaan gurraacha'uu heeda jechuudha. Fincaan yoo fincooftan bifti fincaanii gurraacha ta'a. Inni sadaffaa immoo garmalee nama dadhabsiisa. Garmalee ni dadhabdan jechuudha. Inni biraa immoo nyaata nyaachuu heeddansan baay'inaan nyaatanii yoo nyaatanillee jechuudha deebitaniitu hooqistan jechuudha. Inni kun taatee yookaan immoo mallattoo dhukkuba tiruutii jechuudha. Inni biraa immoo jechuudha dhukkuba garaa kaasaa isa irratti mul'achuu danda'a. Kan biraa immoo garaan keessan yeroo mara ni dhukkuba jechuudha. Inni biraa immoo ulfaatinni qaama sababa tokko malee hir'achuu ni danda'a. Dhagna gubsiisuu danda'a fi kanneen biroo ni danda'ama jechuudha. Egaa inni biraa dhukkubni mallattoon kun inni biraa immoo akkuma beektanii akkamiin ofirraa ittisuu dandeenya kan jedhamu irratti waliin haasa'uu qabna. Vaayirasiin tiruutiin kan akka hin qabamne of eeguu tokkoffaa alkoolii dhugnu san hir'isuu qabna. Baay'inaan kan nama qabu alkoolii dhugnu san ofirraa ittisuu qabna jechuudha. Yookaan dhuguu dhiisuu qabna.
inni sadaffaa qoricha kamuu ajajaa fi akkaataa ajaja ogeessa fayyaatiin qofa fudhachuu summii fi nyaata summii irraa of eeguu qabnaa jechuudha. Inni biraammoo vaayirasii tiruutiin akka hin qabamne of eeguu talaalli ogeessota fayyaa hundaaf kennuunis eegalameera. Hawaasni kunis haalli itti argatu jiraachuu ni danda'a jechuudha. Inni biraammoo namoota mallattoo armaan olitti mul'ate dhiiga isaanii fi dhangala'aa qaama isaanii keessaa bahu tuquu irraa of qusachuun baay'ee gaariidha isiniin jedha. Akkuma beekamu akkamiin ofirraa ittisuu qabna kan jedhuuf alkoolii dhuguu duraan yoo baay'isnee dhugnu amma garuu alkoolii dhuguu irraa of ittisuun baay'ee gaariidha. Akkuma beektan mallattoon dhukkubichaa qaamni keenyallee garaan keenyallee ni guddata, nyaata nyaannu sanallee ni hir'ata jechuudha. Kanarraa of eeguu qabna. Egaa akkuma beekamu kabajamtoota keenya waa'ee har'aa ilaalchisee waa'ee dhukkuba tiruu ilaalchisee walumaa galatti jechuudha. Dhukkuba tiruu irraa of eeguudhaaf tokkoffaa alkoolii dhuguu dhiisuudha. Inni lammaffaa qorichoota adda addaa fakkeenyaaf namoonni adda addaa jechuudha. Akkuma isin jedhe hawaasa keessatti dhibeen kun dhukkuba simbiraa jedhama. Dhukkuba simbiraa waan jedhamuuf qoricha habashaa ni fudhatanii qoricha habashaa sun immoo jechuudha rajijjii keenya, tiruu keenya akkasumas immoo wantoota yookaan tiruu kalee adda addaa ni miidhuu danda'a waan ta'eef dhibee kanarraa of eeguu qabna jechuudha. Egaa daawwattoota keenya barumsi har'aa jechuudha asumarratti isin xumuree jira. Barumsa guddaa akka argatan ni yaada. Sanaan duratti kabajamtoota keenya informationii yookaan immoo oduu biraallee haga yeroo biraatiif amman isin fiduuf isin hunduu jechuudha. YouTube kiyya irratti subscribe, share, like gochaatu akka na hordoftan isin jedha. Barumsa gaarii akka isiniif haa ta'u isin jedha. Torban gaarii isiniif haa ta'u.